Walwaraansa torban lamaa oliif gaggeessamee namoota dhibbaan lakkaa'aman ajjeesee akkasumas namoota idilee miliyoonaan lakkaa'aman lola gidduutti qabatee ture sana booda boqonnaan akka argamuuf yeroo dheeraaf eegamaa ture. Hoogganoonni murnoota hidhatan kan Sudaan lamaan kibxata kaleessaa mariin akka gaggeeffamuuf jecha torban tokkoof dhukaasa dhaabuu isaanii labsan. Ittaanaa dubbii himaan ministeera haajaa alaa Yunaayitid Isteetis Leedan Paatal torban hedduudhaaf dhukaasa dhaabuu kan barbaadaa turree jedhan. Every time that this ceasefire is extended, it allows us to continue to work. Dhukaasa dhaabinsi waara'aa yeroo hundumaa karaa gamtaa Afrikaa, IGAD akkasumas tokkummaa mootummootaa nus dabalatee harka wal qabachuun diinummaan wal ilaaluun dhaabbatee tarii kan fedhii uummata Sudaan ta'a jennee amannu gara mootummaa ce'umsaa ijaaruutti nu geessuu mala. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetis Joo Baayiden kanaan dura hokkara kana kan of eeggannoo hin qabne jechuun hatattamaa fi haalduree tokko malee dhukaasa dhaabuun gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka raabsamu gaafatanii turan. Yuunaayitid Isteetis baatii darbee jechuun eebila gaafa 22 hojjetoota ishee gamasii baaftee yeroof hojii embaasii ishee kan Sudaan keessaa addaan kuttee turte. Kibxata kaleessaatti gaafatamtuun pireesii kan White House Karine Jean-Pierre quba wal qabnaa jedhaniiru. We remain in close contact with the Sudanese military and civilian leaders to see what we can to help them identify a path to Hoogganoota waraanaa fi siviilii kan Sudaan waliin walitti dhufeenya cimaa taasifneen karaa itti diinummaan wal ilaaluun itti fufiinsaan dhaabbachuu danda'u akkasumas kan qophii gargaarsa namoomaa dabalatee maal gochuu akka dandeenyu ilaaluuf yeroo hundaa sadarkaa olaanaa irratti wal quunnamaa jirraa jedhan. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa kibxata kaleessaa akka beeksisetti isaanis rakkoo kanarratti cimanii hojjetaa jiru. Qoqqobbii Yuunaayitid Isteetis waggoota kurnaan lakkaa'aman darbaniif Sudaan irra keessee fi hariiroo Waashintaniif Kaartuum gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoonni Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'aan Koomishina Gamtaa Afrikaa Mohammad Labat akka jedhanitti. We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort. Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsa hunda hirmaachisee fi kan haalduree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra. Dhaabileen tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 334,000 ol biyyattii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 800,000 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jira jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.